Hacaaluun eebbisaarra hayyuudha. Hayyooma keessatti. Si galee yeroo uummanni wajjin iyyuu keessa jira waan ta'eef immoo eebbisaatu caala. Gaafa inni sun kophaa jirra. Namni inni kaan garanatti bitamaadha, inni kaan gitamaadha, inni kaan akkan dubbina iddoo qabne haasaan hin qabu. Gaafa eebbisaa an wajjin jiraati wajjin jirtaa inni tokko wajjin jiraa namni garaagarummaatu hin ta'in inni kaayyoodhaan Oromoo abaluu jedhamee yookaanis immoo dhaabaan gargar baheetu hin ta'in namni maqaa dhaabaa adda addaa qabu hundi Hacaaluu wajjin iyyee garaagarummaan kan. Gaafa keenya du'a keenya namni ol fuudhu hin jiru. Namni ol fuudhu. Dhimma hawaasa amantii koon dirqa akkan haasa'u. Dhimma hawaasa kooti qaama amantii kooti keessaa tokko dhimma hawaasaa laallachuun. Hawaasni yeroo hawaasa jettu amantii laallatu. Si galee rakkoon kee rakkoo kooti amantii keetii miti rakkoo namoomaati. Rakkoo saboomaati, rakkoo lafaati, rakkoo lafeeti. Namni ardii kabajaa maqaa ofiitiitiif du'e hin wareegame malee hin du'e hin jedhinaa jedha amantiin Islaamaa. Kabajaa isaa eegsifachuuf. Namni du'e kabajaa isaa. Kabajaadhaaf qophaatti lola qabda. Waa ofiitiif kabajaa keetiif. Ana akkan hawaasa kootiif yaadu hawaasa kootiif dhimmamu. Si galee nama miidhuu irratti hirmaadheen beekuun miidhamee tan iyye mal. Nama takkaa takkitti nuyi nama miidhuudhaa iyye dhageessittaan nuyi miidhamee iyyuu mal. Miidhamanii iyyuuni namooma. Si galee amantiitu kootiyyuu akkan hawaasa kanaaf iyyuu na dirqa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa abbaa amantiiti maaliif siyaasa keessa seenaa jira? Abbuma amantii gaafa ta'u abbaa biyyaa ta'eera beekama. Abbuma amantii ta'uutu iyyuu ana. Egaa abbaan Islaama keessatti abbaan amantii hunduma malee nama tokko gareen qabu isiin kophaatti baasanii dha'uu fi bara. Abbaan amantii anis abbaa amantii asis abbaa amantii hawaasa amantii biraa qabaatte akkasii miti. Amantiin kee kan biraati taanaan abbaa amanticha sanaati mati. Abbaa amantiitii jedhanii kophaatti isii kan nyaachuuf beekatu. Ana keessaa kophaatti baasanii kan koo kophaatti naa nyaachuuf hin nyaattan weedhiin isiisan. Maaliif jennaani utuma wajjiniin iyyuu walitti nu nyaattu malee kophaatti laa fakkeenyaaf uummanni irraa gadeessoo maaliitti dhaqanii wareegaman suni kiristaanaa jecha wareegamanii beeki. Warri shinneegaatti ajjeefaman suni warri dhuman suni kiristaanaan adda baa jennaan kaayyoo tokko baane aneenyutti dhiiga kooti jedheen an dhiiga koo biraa jennaan walitti fixxeen jarri sun walitti dhabaman. Maali jennaan akkasuma gaariidha. Walumatti eenyutti isa ajjeefamuu dhiiftaa ta'u kaayyoo tokko wajjin baate eenyu innoo namoomaaf iyyaa jira beekamtaa innoo anaaf iyyaa jira. Nama naa iyyaa jiru asii diinatti taataati. Warri afaan Amaaraa haasa'u galgalaa ganama waa'ee inni mootummaa miidhuudhaaf hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta. Inni saba ofii ol kaafachuudhaaf hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta. Kun maaliif biyya gubee? Maani rakkoon? Sababa afaan Oromoo ta'e moo sababa Oromoo ta'e? Maani rakkoon? Innoo kan biraa hoo isaanitti mul'atu kan koo barmanuma keessaa natti kaa'aa bar jalqaba. Suma natti kaa'ama. Sumatuma sana maaliif jetti? Yoon ka'e mammaaksa tokko mammaaka eelaa raayyaa wayii mammaakee. Kun maaliif biyya dhukkubee? Maaliin biyya godhee? Anu waan namaatti hin buune lafa ambaarran dhayine magaalaa Finfinnee na gaafate tokko gaaf tokko magaalaa Finfinnee naannoo Finfinnee keessatti dhaabbachuun isaa wanti kun galatoomaa wanta isiniin jedhuuf tokko kana bara Finfinnee irraa gamoon qabnu eedinaan lafee guraaraa lataa jalaa qabna yoomiyyuu numan jedha kan jalaa qabna warra 19 guyyaa tokkotti harki jaraarraa murame lafee jalaa qabna warra jiraan isaanii awwaalame lafee jalaa qabna gubbaadhaa gamoon qabnu dhugaadha kun himuu yakkaayi rakkoo maalii qaba kana himachuu maal qaba tokko kaleessa hin kakaasinii eega kaleessa hin jirree boris hin jiru. Namni kaleessa hin qabne har'a hin jiru bara. Namni har'a hin jirre immoo boreessa dhaqaa jira. Naannoo Finfinnee kana ani tuula manaa barbaada. Rakkoo maalii qaba tuula mana jalaa badee kaa? Na jalaa faca'anii. Ana na dhiba. Ana bakka citeen na jalaa dhiiga. Ana na dhukkubsa. Abbaa kooti inni kaleessa eessa dhaqanii tuula manaa barbaadaa wannan jedheef waa rakkoo biraatiif miti bara. Nama rakkisuuf miti. Waasaatii fi isatu walirraa godaane anatu isarraa godaane ilmoon gaafa hin jirre ilmoon kootiif ilmoo isaa wal wallaala diina wal seeti arra yoon itti malee eenyuun itti naa hima kana malee an hawaasa biraa miidhuurraa sagantaa tokko illee hin qabu nam tokko sababa Raayyaa Abbaa Macaa akka inni miidhamu barbaaduwan eenyullee manzuumaa keessatti hawaasa buqqa'e maaltu buqqise kaleessa akkuma 1887 buqqaate sana har'as buqqaansisa 1887 buqqa'e sun adda jira. Hawaasni maaltu godaansisee asiin baharii geessee qurxummii afaan buuse. Inni qurxummiidhaaf dhayxee huusiin abbaa barbaade rasaasaan na jalaa gatte. Abbaa barbaade immoo inni kaan immoo soodii naqee isa kaan dubartii keenya Beeruutitti fooqeedhaan na jalaa darbattee abbaan barbaade immoo barbaadetti guutee abbaan barbaade utuun duniyaarra jiru utuun iyyuullee du'uu wayya malee yoo du'a ta'e naman. Guyyaa koon dabarfadhu guyyaa koo malee immoo abbaan fedhe waan godhuu bara. Guyyaa koo immoo kanaan duutaan turnaa galmeeffame bara. Namni hadda du'a inni si ajjeesuu barbaadu si ajjeesuu hin danda'u bara. Hacaaluun guyyaa isaa du'e waan inni irratti du'e sana kabajaadha malee. Bakka. Guyyaa wanni irratti du'e sun kabajaa dabar. Maaliif jennaan utuu offalmu utuu harkaan kennin si galee utuu offalmu utuu eenyummaa isaa utuu lafee isaatii falmu asii Harargeedhaa jara buqqa'e na duraa Hacaaluu dhaqeen. Si galee yoo tikaatee amantiidha jette. Hacaaluun amantii isaa Islaamaa waa'ee kootu isa dhibeen waa'ee isaa hawaasa isaatti isa dhibeen asii bahee dhaqee waan kennee fi quufuu dadhabee imimmaanii hirmaatee galee hirmaannaa isa akkana hin jenne maa callumeetti siif bu'amaa masiif
siif hin bo'amu bar yoo wanti si boosisu keessaa gadi ka'e malee si bo'amuu hin danda'u waatu keessaa citee jennaanii gaafa sana maraate mucichee waatu jalaa badeen na maraate maaltu hawaasa kana ilaa duriin buqqa'ee hawaasni kun dhaggeeffadhu buqqa'eeti iddeetti jiraatu dhabe akkatti jiraatu dhabe buqqa'ee Somaalee dhaqe Somaaleen illee biyya ta'ee Oromiyaadhaa ol ta'ee Oromoodhaa ol ta'ee inni illee wal nu buqqisee bar lammaffaa asii gadi buqqaana achii ol buqqaana bar asii gabba qannaa achii ol baqanna kanaafan jedhee walaloo sana keessatti